timer lock maqaasa kan asubbaatti isinitti mul'atu inshallah linkii isaa gadiin isiniif lakkisa linkii isaa irra tuquudhaan ni buufattan linkii yeroo jedhu barreeffama orongoadee viidiyoo kiyya gubbaa irratti argamu irra yoo tuqxan kallattiin isiniif buusa garuu barreeffamichi isa kana timer lock jettanii search gootan akka isinitti mul'atu kanaan timer lock si jettu kanarraan tuqtanii sana booda application isa kana jechuudha an buuseetiin jira jechuudha irra ni tuqtan gubee ka'eetiin install godhe jechuudha akkan isin agarsiisu hanga sittuu viidiyoo addaan kutaa turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo addaan kutee walitti deebina akka isinitti mul'atutti applicationichi kan gadi nuuf bu'aa jirudha an gubeetiin ka'e jechuudha akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef reefuun gadi buusaa maqaan isaatis isuma kana jechuudha timer lock photo video hide kan jettu kanadha ma open kan jedhu kanarra ni tuqna jechuudha isin agarsiisu maaf jechuudhaan gubeeti akka yeroon fudhanneef gubeet lamii gadi buusee jechuudha sana booda xiyya kanarra ni tuqtan gara fuulduratti deemuuf jechuudha achi booda amma xiyyuma kana fayyadamtan isheedhuma kana achi booda ammas mallattoo okay yookaan save kana ni tuqtanii achi booda bifa kanaan isiniif ba'a jechuudha wanta tokko wanti isin rakkisu hin jiru gaaffii adda addaa isin gaafatu sasittis maquma keessan bakka lachuutti jechuudha ni barreessitan jechuudha haala fakkeenyaatti tan Jaafar jedheen barreessa sagadiis Jaafar jedheetiin barreessa jechuudha sana booda save ishee jettu kana and start save and start ishee jettu kanarra ni tuqtan jechuudha sana booda eeganni achi isin dabarsee maal akka nuqtaalee garagaraa keessaa filachuu ni qabdu jechuudha email yoo qabaatan emailuma tokko ni filattan jechuudha nama fakkeenyaaf email keessa kan filadhu sana booda as gubbaa bakka save kanarra ni tuqa jechuudha namni email qabdan email keessan keessaa tokkuma filattanii sana booda save ni gootan jechuudha sana booda bifa kanaan isiniif dhufa filadhu jedha passwordii filadhu jedha kun application kun maalidha hojiinsaa passwordidha saatii ta'us passwordidha saatii ta'u passwordii kana filachuuf maal gootan isa kana qabdanii akkas arkistan jechuudha akkas gadma daqiiqaa yookaan daqiiqaa sirrii dhaabatu kan argaa jirtanii isa arkistan jechuudha an amma gadi arkisee kan isin agarsiisu ta'a akkasinitti mul'atu fakkeenyaaf 3 sekondii 15 okay gochuuf as bakka adii kanarra tuqtan waan hojjettan hunda okay gochuuf bakka adii kana walakkaa kanarra ni tuqtan jechuudha sagan tuqas yaa lammaffaaf ammoo passwordiin taasifatan irra deebisee jechuudha ammas adii bakkuma walakkeessa kanarra tuqa jechuudha okay naaf ta'e jechuudha sana booda achi na dabarsa jechuudha yeroo okay ta'e jechuudha bifa yaa lama yeroo siin okay gootan amma akkasitti jechuudha akkas okay godha kini wota kana tajuda sana boda okay kana ni tuqtan eega bifa kana isiniif ta'e achi booda waan barbaadan filattan fakkeenyaa fi wanta tokko keessa gashachuu yoo faayila barbaadan as keessa viidiyoo faayilesii pictureesii tu hana dhiistanii kan barbaadan achirraas filachuu ni dandeessan as keessa garuu asirra tuqtanii suuraa isa ta'u viidiyoo waan tokko irra kaayyachuuf sana booda galarii kan jettu kanarra ni seentanii jechuudha galaricha irra tuqna achi booda miyaan suuraa kuma tokko galarii kiyyarraa tokkuma fiidiyaas keessaa gashuu suuraa feesbuukii kana keessaa suuraa kana akkasiin godha sana booda save godhachuuf isee kanarra tuqtan mallattoo qulfii kanarra jechuudha achi booda dhokatee jira jechuudha suuraaleen kanneen dhokatee application kanarraa baane irra seenna jechuudha amma irra seenna applicationichi kunooti jechuudha irra tuqtanii irra ni seentan jechuudha waan dhokfattan akkamitti akka itti ilaaltanu sana booda isa adii kanarra tuqtan akkuma applicationicha irra seentanii bakka adii kanarra sana booda iddee sila passwordii keessan itti hidhattan irra ni geessitan jechuudha daqiiqaa isaa kana amma achi booda bakkuma adii kanarra tuqtan eega iddee isaarra keewwattanii jechuudha amma haala kanaan banataa haala kanaan hojjetaa applicationa baay'ee bareedaadha jechuudha waan dhokfattan gara galarii keessanirra deebisuuf immoo waan dhokfattan sanarra ni tuqtanii sana booda mallattoo xiyya ofirraa qabdu kanarra ni tuqtanii kallattiin gara galarii keessaniitti isiniif deebiste jechuudha isheen kuni kana kan fakkaatudha gabaabinaan immoo akkaataatti passwordii isaa jijjiirrattan keessanii seentan jechuudha mallattoo seetingii passwordii isaa jijjiirrachuun achirra ni tuqtanii jechuudha filannoolee garagaraa qaba garuu an gabaabsee isin agarsiisuuf wanna ijoota isinii tuquuf malee jechuudha filannoo hedduudha qaba changa timer password kan jedhu kanarraa ni tuqtan jechuudha jijjiirrachuuf sana booda bakka saafii ta'e jira yeroon akka saafii ta'e
dura isa duraan itti fayyadamtan si'a tokko ni galchitu. Anamma sekoondii 15 fayyadamaa ture. Sana booda meeqan barbaada? Walakkaa daqiiqaa 15 fayyadamaa ture duraan, amma walakkaa fayyadamuu barbaadeeti. Amma si'a lammaffaaf kanarra ni tuqxan jechuudha. Akka waan tokko hojjetaniin amma si'a lammaffaaf kana gadi jettaniitu kanarra ni tuqxan bakka walakkeessi adiin kun bakka hojii isaati jechuudha. Asirra ni tuqxanii seef godhatee haala kanaan paaswordii isaallee jijjiirrachuu ni dandeessu. Kun beeksisaa amma sa'aatiillee ni hojjeta jechuudha. Akkasinitti mul'ataa jiru sa'aatii 8 daqiiqaa 42 jechaa jira jechuudha. Akkasinitti mul'atu sa'aatiis ni hojjeta. Garuu immoo waan isinirra seentan waan dhokfattan irra galuudhaaf bakkuma adii kanarra tuqxanii sana booda isiniif ta'a sa'aatii eeganni ta'e kan bakka buufattan irraa ni geessanii haala kanaan irra seenuu. Haala kanaan appliikeeshinii ajaa'ibaa kana keessa sa'aatiillee kan hojjetudha. Waan garaagaraa keessa dhokfachuu kan dandeessanudha. Bifa istaayil ta'een waan garaagaraa keessa dhokfachuu ni dandeessu. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Linkii isaa viidiyoo kiyya irraa ni argattu. Namni maqaa isaa wallaaltan taayimer look jettanii namni barreessuuf wallaaltan linkii isaa bakka orongaadee sanarra tuquudhaan viidiyoo kana sirreessitanii hubattanii akka irraa fayyadamtan kabajaan isin yaama jechuudha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.